Qindeessummaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinneetiin leenjiin guyyoota 3 ogeeyyii koominikeeshiniif kennamaa ture xumurameera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa xumura leenjichaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin cabiinsa siyaasaa biyyattii fooyyessuuf ogeeyyii hubannoo miidiyaa yerochaa qaban horachuun murteessaa ta'uu kaasan. በእኛ ውስጥ የተፈጠረውን አቅም አንድ ላይ አቀናጅተንና አሰላስለን እውነትን አጉልተን በማውጣት ደንዴቲ ሆራኔ ወልቲ ፊዱራን ዱጋን አካ ሙለቱ ታስስኔ ጨቢንሳ ሲያሳ ብየ ኬኛ ስሬሱፍ ካን ደንዴሲሱፊ ሴንስ ወሎ ጀባ ኢጃሩፍ ሆጂ ጎቱማ ዳሎታ ከና ገውምሳን ሆገኔ ገልማንገውፍ ሆምና ቆጳቴ ሆረቹፍ ሌንጂቺ ቆደ ጉዳ ቀባታም ጎቻወን ስሪን ታኔ ሳጥሉን ሀቀ ጅሩ ሐዋሳን ገውፍስ ገይን ኬሰን ኦላናዳም Ogeeyyii miidiyaa fi koominikeeshinii beekumsaa fi hubannoo guddina magaalattii gitu qabaachuun murteessaa ta'uu kan kaasan obbo Mogas ogeeyyii fi hooggantoonni leenjichaa fudhatanis leenjii fudhatanitti fayyadamuun maqaa gaarii magaalattii irratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabus jedhan. የአገራችን ብልጽግና ማሳያ የሆነችዋን አዲስ አበባ እያማረች እየተዋበች ባስደማሚ ልማት ጉዞ ላይ የምትገኘውን አዲስ አበባ ፈከኛ በዳሪና በየኬኛ ከንታቴ መጋላን ፍንፍኔ ሚደግነ ጉዳ ጎንፈቻ አዴምሰ ሚሶማ አጃይብሲሳረቲ ከነርገምቱ ካና ቢፈ ኢሼጊቱን ኡመተ ብራን ገውዳፊ ኢፈ መጋለቲ ሂናምኔ ተኡፍ ሁምኒ ደንደው ኩን ደደቢ ሌንጂስቶታ ኬሰኒ ገረብዋቲ አከ ጅጅርተን kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Hirmaattonni leenjichaas dhugaa fi dharadda baasuun odeeffannoo sirrii fi waayitaawaa ta'e uummata biraan ga'uu irratti hubannoo guddaa argachuu himuun hojii ogummaa isaaniitiifis faayidaa olaanaa kan qabu ta'uu dubbatan. Dhugaan booda maaltu jira? Akkamittiin waan dhugaa waan qabatamaa mirkaneessuunis akkamittiin hin danda'ama kan jedhamu dhugaan booda yookaan immoo post truth era bara jedhu irra jirraa jechuudha. Gatii kanaaf gama kanaa wal qabatee miidiyaalee hawaasaarraa odeeffannoo garaagaraa akkamittiin akka qulleeffachuu dhugaasaa bira ga'uu akka dandeenyu irratti gadi fageenyaan leenjii argannee jira jechuudha. Uummanni keenya waan faakti ta'e yookaan immoo waan haqa qabuu fi waan immoo haqa hin qabne gargar baasee akka baru faakti cheek gochuu akka danda'u akkamitti ajandaa fireem gochuu danda'a. Uummata wanta fayyadu wanta mootummaan hojjetuu fi uummata wanta walitti dhiyeessu irratti kan hundaa'edha jechuudha. Haala uummata walitti fiduu danda'uun, haala biyya ijaaruu danda'uun, haala guddina fiduu danda'uun waliin hojjechuu akka qabnu wal gargaarree miidiyaadhaan tokkummaa uummataa ijaarree nutis tokkummaa uummataa ijaaruudhaaf gahee keenya akka bahuu qabnu. Akka dhalataa tokkotti akka dhalataa Itoophiyaa tokkotti gaheen keenya karaa miidiyaatiin maal akka fakkaachuu qabu kana faa leenji'aa turre. Waltajjicha irratti qaamolee milkaa'ina leenjichaaf gumaachaniif beekamtii fi badhaasni kennameera.